Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti gamaggamni raawwii hojii mootummaa fi paartii kan kurmaana sadaffaa gaggeeffamaa ture kallattii gara fuula duraa kaa'uun xumurame. Hoggansi sadarkaa magaalaa irraa hanga aanotaatti jiran hirmaattota waltajjichaati. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee akkasumas itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjama bu'aalee gurguddoo raawwii yeroo hojichaatiin galmaa'anii fi kallattii gara fuula duraa hordofamu irratti ibsa kennaniiru. Haala walxaxaa addunyaa kan biyya keenya irrattis dhiibbaa qabu keessa teenye raawwii hojii gaarii galmeessifneerraa jedhan itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjama. Olaantummaan yaadama paartichaa mirkanaa'aa dhufuu fi ijaarsa mootummaa fi paartii yaadamicha qabatamatti hiikuu bu'uuressuun dhimmoota raawwii keessatti ciminaan mul'atan keessaayii jedhan. Hoggansi keenya yaadama paartii keenya sirriitti hidhatee karaa kan eegale. Sirriitti hidhatee karaa kan eegale. Muraasallee yoo ta'e akka jiru. Qabatamaadhaanis waa lafarratti argisiisuu kan danda'u. Waan asitti walii galle, waan asitti hojjechuudhaaf karoorfanne lafa buusee agarsiisuudhaaf koomitimentii akkasii kan qabu paartiin keenya paartiin badhaadhinaa hoggansa akkasii horachaa akka jiru ilaaluu danda'amee jira jechuudha. Kanaaf yaadama keenya irratti hubannaan hoggansa keenya yeroodhaa gara yerootti dabalaa gochaa qabatamaadhaanis lafarratti dhimmoonni sana agarsiisuu danda'an lafarraas akka qabnu hoggantoota akkasii paartii horachaa dhufe qabatama magaalaa keenyaatiinis kana sirriitti mirkaneessuu kan nu dandeessisu hojii qabatamaadhaan kan ibsuu dandeenyu hoggantoota qaxalee akka qabnus ilaaluu dandeenye jirra jechuudha. Kutannoon hojjechuu irratti akkasumas of ta'uu dhabuun hoggansa muraasa biratti mul'atu sirratu akka qabu dhaaman. Gaachana ta'ee sirriitti ijaaramee akka deemu gochuu irratti waan hafuuf xiinsammuudhaanis odeeffannoodhaanis kutannoodhaanis fuuldura buunee uummata kana ijaaruu danda'utu nurra ture kuni harcaatii qaba. Kanas ilaallachuu danda'utu nurra jiraataadha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee hoggansa hedduu biratti hojii itti kennamee fi karoora qabatame milkeessuuf tattaaffiin gaariin jiraa jedhan. Kanumaanis inisheetiivota misoomaa irratti bu'aaleen lakkaa'aman dhufuu danda'uu ibsan. Kutaa magaalaatti wal darbaa, aanatti wal darbaa, kan seektaras akkasuma. Waliigalaa yoo ilaallu garuu namni tattaaffii keessa galuun hoggansaa jiraachuusaa rikognaayizdii ta'e gaariidha. Qabxii lammaffaan hoggansi keenya inisheetiivoota milkeessuuf aarsaa guddaa kaffalee jira. Waan har'a mataa ol qabannee itti dubbannu hojjetee jira. Ji'a 6 fi ji'a meeqan dura sheedii walii suura ka'aa turre jechuudha hundi keenyaa yaadattu. Har'a garuu oomisha kutaaleen magaalaa hundi baafta yoo laallu oomishaan arguu jalqabnee jirra. Kun maalinni inisheetiivoonni akka milkaa'an hoggansi keenya aarsaa guddaa kaffalee jira. Dhugaatti qabsaa'es jira. Walirrattis qabsaa'ee jira. Aarsan itti kaffalamee tas ga'e jechuudha. Milkaa'inni argame immoo humnoota waloo sochoosurraa akka madduu himan. Hoggansa keessatti miira wal dorgommii uumuun bu'aa caalu galmeessuuf socho'uu irratti milkaa'inoonni galmaa'an gahee bahataniiru jedhan. Haa ta'u malee jedhu obbo Haayiluun. Haa ta'u malee kallattii kennamu fudhachuu fi haala qabatama ofiitti jijjiiruun hojiirra oolchuu irratti hanqinni iddoo hagootti mul'atu sirratuu qabaa jedhan. Miira jijjiiramaa wal dorgomanii walirraa baratanii jijjiirama fiduu. Hojii walii xiqqeessuu. Hojii walii gurraachessuu osoo hin taane miirri dhufaa jiru hojii waliitiif beekamtii kennuudhaan wal dorgomuu caaluuf hojjechuu irra caalaa waa itti dabalanii agarsiisuu iddoo ta'etti kan mul'ate ofiimmoo waa dabalanii hojjechuu jijjiiramaa dhufeera. Kun immoo sabboonummaa Oromummaa barnootaa fi teekinooloojii dinagdee fi sirna cimaa ijaaruu jedhu hubachuu fi abboomuu dhaburraa akka maddu kaasuun gara fuula duraatti fooyya'uu akka qabu akeekaniiru. Kosmootiks no andaandu namni tokko jiraachuun isaa gaafiidhaan jettanii gaafii kaaftan dhugaadha. Seektarri tokko jiraayii silaayii han jettan dhugaadha. Oduu jiraate maa akkana ta'an. Seektara isaa hin beeku waan uummata keessa jiru hin beeku maaloo fuula isaatu wallaallee jettanii miti. Seektara tokko magaalaa kana fuula isaa wallaallee hojii isaa hin beeknu uummanni isa hin beeku an jettan dhugaadha. Hin beeku hojii isaa tokko daataa gurrachuudhaan biizii nama godha gadi bu'ee uummata keessatti hojjechuu osoo hin taane
daataadhaan biizii nama godha jechuudha. Gadi bu'ee rakkoo hiikuu osoo hin taane akkamitti akka jijjiirama fiddu utubuu osoo hin taane akkamitti isarraa baddee akka isaaf daataa walitti qabdu biizii si godha jechuudha. Hirmaattota gamaggamichaa keessaa kanneen dubbifne yaada kennaniin waan boru itti yaadatamu kaayee akka darbu siidaa isaa kaatee akka darbu qabu kallattiin waliigalaa kennamee jira kun xiqqii nama keessatti uumaa jechuudha. Kanaaf namni dammaqee ani eessan jira maala raawwachaa ture ciminoonni koo turan maali hanqinoonni koo turan maali maala harcaase kanaaf maala sirreeffadhu jedhee akka yaaduuf taasisee jira kun galaa guddaadha jechuudha hoggansa kanaaf anis akka hoggansa tokkotti waan hanga ammaa raawwanne irraa maalan baradhee maalan harcaase hanqinni koo maala sirreeffadhu kan jedhu akka yaadu deddeebi'ee akka yaadu ergaa guddaa fi galaa guddaa naaf ta'eera. Kanaaf akka waliigalaatti ani gamaggamni kurmaana sadaffaa akka bulchiinsa magaalaatti gaggeessine kallattii waliigala akka naannootti kennamee sirra deebiidhaan hoggansa kanaa kennuudhaan. Hanqinni gaggeessummaa keenya ciminni gaggeessummaa keenya maal waan jiru kana addaan baasaa turre. Kana keessatti immoo keessattuyyuu kallattiiwwan amma ji'oota muraasa hafan guyyoota amma kan guyyaa 60 almost kan guyyaa 80 baafachaa turre. Karoora guyyaa 80 raawwachaa ufnee amma guyyoota 60 nu hafan kana keessatti raawwii kurmaana arfaffaa karaa guutuu milkeessinee hojiiwwan bara kana qabanne dhibbaa fi dhibbatti xumurree keessaa bu'uuf kan qabanne.